Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Har'as keessummaa jabaa ta'e tokko irreecha bara 2016 kan wajjin wal qabate Guddisaa Gondee affeereen jira. Tanaan dura dargaggoota hedduudhaaf carraa hojii haga namoota 400 uumuudhaan waan inni hojjete simbiraan ga'een jira. Har'a immoo irreecha kan wajjin wal qabatee dhuunfaatti yookaan immoo hoteela isaatitti irreecha hora Harsadee Bishooftutti kabajamu erga kabajame booda Adaamaatti warreen dhufaniif hoteela Guddisaa Adaamaa keessatti jechuudha. Irreechi sirna isaa kan qabate jechuudha. Bifa bareedaa ta'een horri qophaa'ee abbootiin gadaas affeeramanii bifa bareedaa ta'een ni qopheessaa. Achirratti barana maaltu wanta addaa jira ka jedhu kana gaafachuudhaaf affeereen jira. Haga xumura sagantaa riittaashoo nu faana tura. Baga nagaan naa dhufte. Ayyee baga nagaan nu eegdan. Egaatii deebi'ee ammas wal bariin jedhu waggaa tokko nu ta'uuf deema erga wal argine. Irreechi gaa wanti hedduun uummata bira jira waan ta'eef odeeffannoo hin jiru irra deddeebi'uun barbaachisaa natti fakkaanne. Sirnoota darbe keessatti dhiibbaa sirnootaatiin Oromoonni iddoowwan garaagaraatti bakka itti irreeffaturraa mulqame yookaan orgame turee jira. Sirna yookaan immoo ce'umsa booda durii Oromoon bakka itti irreeffatu hora Finfinnee dabalatee godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti irreeffatamaa jira. Ergasiis immoo bifa adda ta'een waan ati jalqabde tarii iddoo garaagaraatti illee jiraachuu danda'a. Abbootiin qabeenyaa dhuunfaan bakka hawaasummaan itti tajaajila hawaasummaatti kennan kee amma hoteela beekamaadha Adaamaa. Hoteela Guddisaa Adaamaa ja'a achitti irreecha irreeffatamaa jira. Mee hoteelli Guddisaa Adaamaa magaalaa Adaamaatitti hoteela dhimmoonni Oromoo garaagaraatti gaggeeffaman namni bakka wal dhabe bakka itti araaritti gaggeeffamudha. Jaarsummaan bakka itti taa'amudha. Tajaajila hoteelaa guutuu ta'ellee bifa bareedaa ta'een ni kennita. Akkamitti irreechi hoteela Guddisaa Adaamaa keessatti jalqabame bara kam jalqabame? Baga geessan jecha irreechi irree keenya kan bara 2016 baga geessan jecha ani already gara irreecha kan na fide ijoollummaa makorraa kaasee kaka'umsaa fi hirmaannaa gochaan ture. Lamaffaan immoo dhorkii kanaan dura fakkeenyaaf qajeelfama mootummaan kenneen namni hundi hirmaachuu kan dandeenye irraan kan ka'e bifa sanaatiin gara nan dhufe bara 2012 irraa kaasee tan eegalee. Dhorkiin yeroos haala nageenya wajjin wal qabate namni muraasni akka deemu kamuu yeroo murtaa'e san. Yeroos dhuunfaatti Adaamaatti hoteela keessatti irreechi jalqabame? Irreechi yeroo sana jalqabe. Achiin jalqabe. Yeroon jalqabe immoo bifa kamiin jalqabe. Bifa bu'aartii qofaan osoo hin ta'in haala itti namni yeroo hoteela sana seenus ta'ee inni darbus inni dhufus waan gandaa qopheesse achi keessatti namni irreeffachaa seenee bifa kanaatiin. Horri artifishaala qophaa'ee jechuudha. Artifishaalii qopheesse bifa kanaatiin namni akka irreeffatu taasiseen bifa kanaan ni kanan eegale. Sababa daangeffamuu irraan kan ka'e namni hanga sadarkaa dhuunfaa fi akkas bifa hoteelatti qophaa'utiin bifa kanaatiin gara kanaatti dhufe. Waan ajaa'ibaati. Tarii yeroos gaa namni baay'ee sababuma nageenyaa wajjin wal qabatee hin deemne yaaduma santu uummanni asitti yoo irreeffate waaqni uumamaa inuma dhagahaa asitti yoo irreeffanne ka jedhu kana sagantaa guddaa akka ta'e hin beekama. Irreechi bakkuma uummanni gamtaadhaan bakka irreeffatu qofatti erga irreeffate booda sagantichi ni goolabama. Dhuunfaatti akka ayyaanota birootitti namni mana isaatti galee sirna nyaataa dhugaatii dhangaa qopheessuu fira wajjin ollaa wajjin nyaachuu dhuguun kun baratamuu qaba jettee hoteela kee keessatti fakkeenyummaadhaan akka qopheessitee dhagaye. Dhugaadha wanti kun? Maanni inni guddaan namoonni bifa ammasiin jedhuun qopheessan lamaffaan immoo alaabaa abbaa gadaa daandii gamaatii hamma gamanaatti bifa kanaatiin alaabaa abbaa gadaa ol kaasuutiin bifa kanaan dabarsaa turre kan bara dhufu kun immoo kan caaludha. Waa'ee nyaachuuf dhugaatii irratti immoo amma namoonni baay'een yeroo baay'ee ayyaana baay'ee irratti ayyaana kan akka bara haaraa kan soomii kan jira namni mana dhuunfaa isaatti bifa garaa garaatiin nyaata qopheessee maal jedhee waan jedha. Har'a garuu bifa kanaan irreecha irratti yeroo baay'ee waan hin jirreef amma namni adeemsa keessa maalitti dhufa gara sadarkaa mana isaatti nyaata qopheeffachuudhaan
muratawwan garaagaraa qopheeffachuudhaan anarraatii fakkeenya fudhatee bifa kanaatiin akka itti fufinsa godhu abdii guddaan qaba boruuf ta'aniif. Waan ajaa'ibaati. Mee gaatii kan bara kanaa irreechi hoteela guddisaa Adaamaatti kabajamu kun yeroo meeqaffaa jechuudha? Marsaa arfaffaadha. Mee hirmaattonni hoteela guddisaa irreecha kanarratti argaman eessaa dhufu? Namoonni hirmaatanii kallattii arfaniinuu Wallagga Bahaa Lixaa akkasuma Kaabaaf Kibbarraa Salaalee Arsii Bahaaf Lixaa. Guutuun Oromiyaa marti. Irreechaaf biyya alaatti kan dhufe kunillee Adaamaa gaafa dhufu? Gaafa dhufu otoo nan daawwatiin na biran darbanii baay'ee namoonni hin deemnellee bakka irreechaa namoonni hin deemnellee asumatti irreeffannaa galatoomi jedhanii hamma na galateeffatanitti bifa kanaatiin na biratti dabarsaa turu yeroo baay'ee. Waan bareeda. Irreechi baranaa sirnoota akkamii of keessaa qaba? Waan bareedaa akka jiru gaafiif deebiin seenaa qabeessa ta'ee fi adda ta'e badhaasa guddaa wajjin akka jirus nan beeka. Maal of keessaa qabame? Amma fakkeenyaaf achirratti akkuma bifa irreechaatti abaaboo qabatanii marga qabatanii dhufanii irreeffatanii baay'ee gammadanii bifa kanaatiin waliin bu'aaruun. Irreecha baranaa maaltu adda isa godha? Tarii lakkoofsa akka dabalaa jiru odeeffannoon qaba. Gama keetiin garuu wanta adda ta'e maaltu jira? Achitti amma baranaa kan duriirraa kan adda taasisu tokkoffaan akkan infoormeeshinii qabuttis ta'ee bilisa ta'eera jecha jedhu miidiyaawwan garaagaraarraa dhaga'eera. Fakkeenyaaf baroota darban 2015 namoota muraasa seektaraa fi qarreef qeerroo keessaa namoota muraasa hirmaachaa ture. Kan bara kanaa Security kaameraan waan gaxxamameef bifa kanaatiin namni hunduu bilisa ta'ee akka irreeffatu jedhamee eeyyameera. Garuu achirraa yoo deebi'an warra achi deemullee hin dandeenye kan adda taasisu barana daandiillee yoo danda'ame daandii cufee dunkaana dhaabee bifa addaatiin baandiiwwan garaagaraa qopheesse bifa kanaatiin kan Adaamaan teenyallee waan security kaameraa magaalaan bifa ajaa'iba ta'een nageenyi Adaamaallee amma teekinooloojiidhaan baay'ee tokko security kaameraan bifa bareedaadhaan waan jiruuf teekinooloojii qofatti osoo of hin gatin haala jiru of eeggachaa bifa bareedaa ta'een akka kabajamudha. Tarii barana bifa adda ta'een kanan dhageessi sagantaa kee kanarratti namoota wal dhaban namoota wal muufachiisan araarsuudhaaf illee bakka araaraa akka ta'u manni kee hoteelli kee beekama akka Adaamaatti sagantaan garaagaraa bakka namni araara daldala isaa bakka marii iddoo guddaa waan ta'eef namoota wal dhaban kanallee irreechi kan araaraa akka ta'e mul'isuudhaaf waan akkasiin jiraala. Irreecha qofa otoo hin ta'in yeroo hedduu namoonni yeroo wal dhaban namoonni buleeyyiin abbaan gadaa dhufanii bakka hin kennaa fi hoteelichi abbaa darbii sadiiti abbaan filooriin tokkoffaan achirratti namoonni baay'een lafattis ta'ee warri jaarsummaa ergan fuudhaaf heerumaan achitti wal ga'anii achitti wal kulanii bareechanii deemuu warri araaraa immoo achitti isa miidhee fi isa miidhamaa walitti fidanii achitti bifa adda ta'een akka aadaa Oromootti walitti araarsu yeroo hedduu. Ammas wanni kun? Ammas hin jira itti fufa. Sagantaan ambiraa qophii kanarratti uummanni aadaa isaa keessumattuu namni irreecha kana wajjin wal qabatee hubannoo gaarii akka qabu taphaaf qoosaa qofa osoo hin ta'in waan aadaa duudhaa beekumsa illee waliigala akka namni irraa argatu gaaffiif deebiin hin jira kan jedhamu tanaan dura isa naakaasti baranoo badhaasichi yoomaan. Kanaan dura baroota darban kan hunda badhaasa qopheessan ture. Hirmaattonni isin jiru. Already maaliin bifa kamiinaan qopheessaa ture magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinnee irratti jaarraa meeqaaf bara meeqaan booda deebineetu Finfinnee handhuura keenya irratti irreeffannee namoota gaaffii deebisaniif badhaasa kennaan ture. Badhaasichi fakkeenyaaf kan magaalaa Finfinnee handhuura keenya irratti deebinee jaarraa meeqaaf waggaa meeqaan booda jedhee namichi sirriitti deebise badhaaseera. Fakkeenyaaf gaafficha ni deebise jaarraa tokkoof walakkaa waggaa 151 namoota akkasittiin gaaffii kana sirriitti deebisaniif badhaasa kennaan ture. Lammaffaan immoo hoteelli dhaabbanni yeroo jalqabaaf magaalaa guddittii lammaffaa Oromiyaa magaalaa Adaamaa irratti alaabaa abbaa gadaa daandii qaxxaamura
ceesisee alaabaa abbaa gadaa ol kaasee fannise eenyu? Namni waan walitti dhiyaanuuf yookaan waan wal beeknuuf hoteela guddisaa yoo jedhe hin deebisuuf hoteela guddisaa Adaamaa jedhee nama gaaffii guutuu deebiseef isaan kanaafis badhaasa addaa badhaasaan ture. Bifa kanaan baranoo maal badhaasni adda ta'e hin jira? Badhaasni itti yaadaa jirra. Badhaasa addaa bara baraa waa wal fakkaatu hin ta'in waan addaa gaaffiinis waan addaa qopheessee badhaasuuf qophii koo xumureera. Tarii sagantaa akkanaa kun gaafa hoteela dhuunfaatti kabajamu baasii guddaa akka baastuun beekama. Baasii guddaa akkasii baasanii aadaa ofii duudhaa ofii dhimmoota hawaasummaa Oromoo waliigalaa irratti adda durummaadhaan hirmaachuun abbootii qabeenyaa kanneen biroo daldala kabiraa irratti illee jiraniif fakkeenya guddaa qaba. Tarii hoteela waan qabduuf hoteelli gaafa ayyaana akkasii namni hin baay'ata. Ta'us garuu achuma keessatti baandii hin qabdaa namoota affeertaa baasii hedduu akka baastuun beekama. Hoteelli kee tajaajila akkamii akka kennaa ture? Guyyaa kanatti immoo addatti nyaanni qophaa'u jira moo? Tarii nyaataaf dhugaatii hoteela kee keessatti sagantaa kanaaf kaffaltiin dabalamu hin jira? Wanti addaa hin jira uummanni akka quba qabaatu? Namoonni baay'ee abbootiin qabeenyaa fakkeenya kaasuu yoo dandeenye akka nama dhaabbataattis ta'e akka dhuunfaa tokkoottis Harar Biiraan yeroo hedduu ispoonsara kabajaa kiyya ture. Barreen gaddaas baroota darban hunda obbo Tasfaayee Baallammii raabsaa Harar Biiraa Adaamaaf naannoo ishee isaanis achirratti yeroo tokko sappoortii na godhu. Garuu waa'ee dhugaatiif nyaataa dabaluu qopheessuu malee gatii duraarraa yoo gadi buusee gurgura. Sababiin isaa aadaa kiyya calaqqisiisu aadaa kiyya ol kaasu waan ta'eef faayidaan isaa badaa nan gammachiisu toon argadhe illee garuu akka uummanni baasee tokko dhaabbanni kiyya beekamee lammaffaan immoo uummanni kiyyatti gammadee natti gammadee akka galudha fedhiin kiyya. Tarii kanuma wajjin wal qabatee abbootii qabeenyaa kanneen birootiif irreecha dhuunfaatti akka magaalaatti bifa bareedaa ta'een waggaadhaa waggaatti lakkoofsi baay'ee tokko dabalaa jira. Amma irreechi Adaamaatti hoteela guddisaa Adaamaatti kabajamu kun baramee jira jechuun danda'ama. Abbootii qabeenyaa kanneen birootiif wanni kun ergaa akkamii qaba? Aadaa ofii guddifachuudhaaf maal kakaasa? Abbootii qabeenyaa namoonni nu dura jiranii baay'ee dantaan qabanii namoonni duuba jiran immoo baay'ee gammachuu fi kaka'umsa akkasii namoonni na haasofsiisan illee jiru. Namoonni indaastirii investimentii hoteela irratti warreen jiran isaan fudhataniiru. Gara fuulduraatti immoo yoo rabbi jedhee tarii namoota akka keetii kan aadaa ofii duudhaa ofii bakka qaban sanitti guddifachuudhaaf xaaraniif mootummaanis ta'e qaamni ilaallatu tarii deeggarsa akkamii gochuu qaba? Amma sirnoota akkasiis ta'e sirnoota garaagaraa dhimma Oromoo bal'inaan gaggeessuu waan barbaadduuf hoteela guddisaa Adaamaa lakkoofsa 2 banuudhaaf illee yaada akka qabdu quban qaba odeeffadheen jira. Waa'ee isaallee sonaa kaafte. Aadaan inni eessattuu na biraan hafu hoteelli lakkoofsa 2 immoo banamuun qophii kiyya xumureen jira. Egaa asiif achii kallattii isaa murteessuu hin dandeenye. Sababiin isaa uummata bal'aa waan na beekuuf mana bal'aadha kanan barbaadu. Mana guddaadha kanan barbaadu. Sababii kanaaf kallattii isaa murteessuu hin dandeenye garuu yaada koo kallattii qabsiisaan jira. Kana fakkaata. Uummanni qubaa qabaatu. Bara dhufu bakka bal'aateetti kana caalaa kabajuun hin danda'ama ta'uu biyye. Haalaan. Gama mootummaatiin anis already kallattumaan itti hin deemne akka isaan sappoortii na godhan immoo abdii guddaan qaba. Gamoo guddaa ijaaruuf abdiif kaayyoon hin qaba. Kana irratti immoo akka isaan na deeggaran abdiin qaba. Kana miti mana kiraayii keessaa ba'ee gamoo guddaa ijaaree sagantaalee garaagaraa baay'izawii har'allee nan qopheessanii sagantaa garaagaraa VCD eebbaa artistoota cinaa akka dhaabattus nan beeka. Artistoota baay'ee utubaan ture warra naa oliis warra naa gadiis warra ganaa guddachaa jiranis oddoon ikoonomiidhaan danda'e ikoonomiidhaan oddoon dadhabeetti yaadaan sappoortii godhee deeggaraan ture. Kan itti aanu kan amma saganteessee jiru kan ammoo kan kana caalu akka ta'u mootummaanis akkana deeggaru abdiin qaba. Kana mul'anni kiyya. Baay'ee bareeda. Tarii mee gara dhumaarratti namni biyya alaayis ta'e biyya keessa godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa guyyaa irreechaa gaafa gara keetii dhufu tokko lookeeshinii yookaan iddoon isaa sirriitti beekamuu qaba. Guyyaan isaa beekamuu qaba.
zaan isaallee osoo beekameessa osoo nutti himte. Magaalaa Adaamaa dur kutaa magaalaa Boolee jedhama. Amma gara kutaa magaalaa Abbaa Gadaa ganda dhaddacha araaraa ture durii amma ganda Gadaa achi jala jirra. Naannoon isaa gara kondoneemii masqalanyaa gara yuunivarsiitiif ganda gaaraa geessu qaxxaamura sanarratti argamna. Guyyaan isaa? Guyyaan irreechaa. Guyyaan sagantichaa Hora Arsadiitti irreeffatee moo Finfinneetti irreeffa? By the way, Finfinnee jala bultii irraa kaaseeti qopheessaa kan qophaa'u. Kan Finfinnee immoo gaafa xumuramu jala bultii kan horsadee isas na bira turu achi as yoo deebi'an haalaan na biratti bifa adda ta'een ni qophaa'a. Adaamaatti Zaaboda aga galgalaa turtii bareedaa jira koonsartii jira jechuudha. Koonsartii guddaa jira. Achittis ni irreeffanne jechuudha. Achittis lammata sadaffaan mana kiyya. Mana manatti yoonni kun akka baramullee mul'ata guddaa akka qabdu dubbatteetta. Dhumarratti nama galateeffattu ergaa dabarfattullee yoo jiraatte carricha sii kenneera. Ani uummanni gara koo akka dhufu tokko qophii guddaa isaaniif qopheesseera. Kun inni guddaan ergaan yookaan immoo namoota jaalala hoteela guddisaa Adaamaaf qaban, jaalala irreechaaf qaban bifa addaatiin kan duriirra caalaa waan qopheesseef abdiif amantaadhaan dhufanii akka isaan waaqessan ergaan dabarsaa fi namoota galateeffadhu immoo injiru ijoolleen foollee magaalaa Adaamaa baay'een isaanii keessumaa ijoollee daabee guruppii Hacaaluu jedhaman jiru. Akkasumas ijoolleen foollee magaalaa Adaamaa kan barreen gaddaa turan barana badaa informationiin qabu. Isaanillee barreen gaddaa kan na cina dhaabbatee sagantaa kana haala mijeessee akka koreetti hirmaannaa gochaa turan isaan waan ta'eef isaaniin galateeffachuun barbaada. Kana fakkaata. Guddaa galatoomii Guddisaa Gondee irreecha bara 2016 Hora Arsadeetti akkuma irreeffannee Adaamaatti deebinu sagantaa bohaartii bareedaa ta'e qopheessee jira waan ta'eef yeroo arfaffaadhaaf hundi keessanuus bohaartiin ni jira, nyaataa dhugaatiin ni jira, hoteelichi guutuudha, bakki ciisichaallee mijataadha. Akka nuuf argamtan gamanumaan sinaaf irraa guddaa galatoomaa isiniin jenna. Galatoomii guddaa. Ulfaadha. Karabani na dagesa